Rifeensa kana xiqqishoo ofirraa xiqqee. ها Rifeensa ofirraa xiqqeessii siif galaa geessan. ما أعرف إذا كان أنا قصير مو جقران نسير هم سنين Miizaana ni mazzana beekee gurra kanatti illee hin guddata. أبو تايغا Dhugaa. يو كسي كيس مان كان سناري Keenya dubartiin gizuma uumamnu rifeensa akka qabaannutti dhiirti garuu murachuu qabaa xiqqoollee taatu jechuudha. Dhiiraaf dubartiin miteem tokkoo miti. Adda addaa miti. Nuti bara adda addaa barisnii waliin tokkoo miti aslan. أكثر في ساعة تمرت تقوم أبا مربى اللي فتشو نلا بارفع عن بسم الله Ay tokkoo miti. تقوم ما في شيء ما تعرف اليوم تاكليش مثلا كان قبل ما انت An gisee hunda nagaan qabas fakkaatte malee. نعم خلينا شاطئ بعد تكوشي أكوان مسلم بري اللي جثارونه Hin dadhabee bar. ما عندك بس ما المدري جدا يعني أوه really nice للي ما ريش anyways جبات بسيقلي Wanta deemu jirullee dilas quban qabu garuu wanta namni tokko tokko gisee miidiyaa irraan kan jirtu uma dhageessa miti. Numan dhagaa numan bira darba garuu barreeffama isaa dhuma hanqa turarra dhumatti dubbisee jechuun kabajaa inni kenneef achirraan immoo akkaataa inni itti isii ibse. Okay, daa'imman tiyyam jeeni hamileen irraan cabiin jeen. So namni akkana argamuun በጣም itti nama ajaa'iba jechuudha. Wallaahi. Kanaafuu akkana ta'uu qabda malee nama salphisuudhaan hin fiigina. Amma isin wanti fidi warri haasawus warri raasu ka jaalate ka isii jaalate abbaa manaa isii kun yoo isii waliin hanqa dhuma du'a qofa adda nu baasa jeebar. Kana caala hin hafne mardii isaanii warri irra kana irraa amma dubbattan asit dhaabbachuu qabdan. Bakka hin jiru bar gisee hunda jechuudha. Gisee hunda namni hundi isinumaa deebisa barra kanne wallahi uummata waa ajandaa nama guuta gisee hunda akkuma kophaa haftan jechuu isinii kophaa haftan kun garuu eenyutu isinii dhiyaata garuu booda warri akka waa'ee namaa teessanii haasoo ta'uun kun eenyumaa waliin jiraachuu deemtan namni hundiin isinirraa maganfataa jira. Amma bar warra waa'ee isiisan waa'ee miccootanirraa haasoo jiru kana qaanyeessee jira bar maal jee barreeffama afaan oromoo kan namni dubbisuun beekni jira jee yaadu maal jee du'a qofa anaaf si adda baasaa jee bar wanti feete du'ee dhufeellee wanta akka fedhu wanta akka anaaf si adda baanuu sinarraa fagaatte malee silaan si bira jiraadhee si haammadhee imimmaan keessarraa haqee maal natti tolaa jee barreeffama isa keessa ibse jechuudha. So barreeffama san akka waan Jawaar Mohaammed barreessiti ila dhumaa dubbise taa'ee maaliif nama dhugaa gaafa waa barreessu hin dubbista teessee jechuudha jararraa hanga dhumatti. Wallahi duraan gisee boonii maarree jeeyyu annius laalu jechuun akkasitti wanti hin jehuun ture bakka seetuma garaa na balleessaa anaaf asliin hundaa'uun gaafa wal fuutan ispoonsara isiniif taana maal jenneen anaaf aslii yoo yaadattan jechuu bakka akkanumatti gisee wanni jehu akkasitti itti dhaabbadhee isa dhaggeeffadhee irra dhaabbadhee isa waan inni jehu laaleen beekgoroo arra hedduun dinqisiifadhee an akka kiyyatti jechuu. Nama hangizuma hundaa'u nama shamaras ta'e dhiiras ta'e nama tokko gaafa namni irra duule nama bira dhaabbatu annatti tola. Nama jechuun gaafa rakkoo beektan ilma nama tokko gaafa rakkoo beekte jechuudha. Nama gaafa rakkoo si dhiyeessee sirratti darbe dhagaa gaafa san namni sun keetii miti beeki. Namni kee arra laallatte jechuudha. Gaafa addunyaan hundi dhagaa si darbitu achi keessaa gaafa gaariin tokko siif dhaabbate namni sun gisee hunda nama keetii jabeeffadhu jechuudha. Wallahi laazim gaafa nuti asirra miidiyaa kanarra nu agartan nama keenya nama meeqa adda barree jechuudha. Kan meeqa fooloorraa kaafannee hundaa jira isinii galee asiin maakii teenya jabduu teenya jaana achiin deeman galabbatanii achiin deeman na haasawa meeqaatu jira jechuudha. So as keessatti hundaa'uun wanti akkanaa gaafa dhufe nama kiyyaa fi gaarii namni kee kamii adda baafatta. Namni kee abbaa manaa. Magasii beekamalee viidiyoo koolii kana manaamilii kanaa kaballeessu irra diyaasporaa kana isinii galee icciti kana baasuun barbaanne nuuf miseenjar koolii manaamilii kunniin achi dhufe
haa ta'u malee dheengadda tiktokiin cufamee gaafa jedhamu san alhamdulillah ijoolleen faaxee mana madaam kun nagaan hirriba ofii raftee bultii diiyaasporaa baalagee rabbi nurraa balleesse amma eega tiktokiin kun bade isa wadhan jennee nu gammannu guyyaa takka bulee tiktokiin deebi'ee jedhanii an dhugaa dubbatuu fi namoota tiktokiin kun akka gubatu barbaadu keessaa tokko an sababni illee asla awaan muufeeyidas nan jedhu chaalenjii haarawa waan haarawa jechaadha seegalee amma appilikeeshiniin haarofne soo dhufaa jechaadha diiyaasporaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tiyatana nama hedduu biraan nagaa okay please. Waa tokko dubbachuu dhufee maalidha innis kaleessa galgala mana Mubaarak Musammaatti gargaarsi akka godhamaa ture nin dhagee jechuudha. Maalidha jennaani booniyyee galchinaa ustaazatti booniyyee galchinaa kanaaf gargaarsi haa godhamuufi jedhamee ture jechuudha. Bakka kanarratti wanni isiniin jedhu tokko agadhumaan dhaggeeffadha please obsaan jechuudha. Anaa fi abbaa manaa kiyyaa argachuu waliin arganne waliin jiraachuu hin dandeenyu. Dhabni immoo gargar bahuu hin dandeenyu. Isiniif galee wanni anaa fi isa waliin jiraachisuu danda'u yookaan immoo wanti wal nu argisiisuu danda'u inni tokko jaalala qofa jechuudha. Jaalalli nu gidduu jiraannan gargaaramuu batee wanni tokko illee gidduutti uumamu hin jiru jechuudha. Garuu maal isin fakkaate aniif inni yeroo ammaa kanatti anis dalagataa jira inni illee fayyaa qaba nagaa qaba nama dalagatuu danda'udha. Yeroo ammaa kanatti gargaarsi nama waan nu barbaachisu natti fakkaatu jechuudha. Namoonni gargaaramuu barbaadan hedduu jirani. Kanaaf nuti yeroo ammaa kanatti yeroo fayyaa qabnu kanatti yeroo dalagachuu dandeenyu kanatti gargaarsa namaa nu barbaachisu. So gaafa nu barbaachisu dhufuu danda'a. Gaaf sana rakkoon qabu garuu amma kanatti gargaarsa namaa never hin barbaannu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo ani abbaa mana kiyyarraa isiniif galee jireenyi jechuudha. Jireenyi bu'aa bahii hedduu qaba. Nama tokko faana jiraachuudhaaf maallaqa qofa miti kan si barbaachisu. Yookaan immoo waan keessa jiraattu waan ittiin jiraachuu qofa miti kan si barbaachisu. Bu'aa bahii hedduudha qaba. Jireenyi mataa isaaniitu maqaan isaatu jireenyaa jechuudha. Kanaaf jenna ani amma maallaqa argadhee maallaqa waliif guurtanii isa bira nagalchuu hin dandeessan. Yookaan immoo maallaqa immoo dhabee isarraa fagaachuu hin danda'u yoo jaalalli nu gidduu jiraate jechuudha. Garuu maalidha namni jireenya isaa keessatti waan fooyyeffatu qabaachuu danda'a, waan sirreeffatu qabaachuu danda'a, yookaan immoo yeroo walitti dhufeenyaa barbaachisu keessatti walitti dhufuu danda'a. Garuu immoo inni immoo amma kana galfachuun barbaada, ammuma kana naaf ta'uu qaba, waan kana naaf godha ka jedhoo ta'e jireenyi jaalalti obsa barbaada, waan hundayyuu obsa barbaada, tasgabbii barbaada, waan hundayyuu jechuudha. Kanaaf waan kana asumatti akka dhaabdanii siniin jedha. Walumaa galatti yeroo ammaa kanatti gargaarsi nu hin barbaachisu. Nuti nama hojjetee jiraatudha. Nama ofii miti namaafiyyuu nama ta'uudha beektanii nuti jechuudha. Anis dalagataan jira. Innillee dalagataa jira jechuudha. Siniif galee. Kanaaf namni gargaaramuu qabu. Nama tokkoffaa nama hojjetachuu hin dandeenye. Nama fayyaa hin qabnee fi nama humna isaatiin hojjetee jiraachuu hin dandeenyetu gargaaramuu qaba. Nuti immoo humna keenyaan hojjennee jiraachuu ni dandeenya. Wama fedhee hojjennee jiraachuu ni dandeenya. Rakkinaa hagasillee hin qabnu. Siniif galee akkasi. Kanaadhaaf jennaan dhiifama naaf godha. Waan kana ani maqaa kiyyaan akka waan kun godhamu hin barbaadu. Maqaa kiyyaan booniyyeen galchina jettanii waan kana akka gootan hin barbaadu. Ani galuu taanaan har'a kan boru tikeetti muradhee galuu hin danda'a. Garuu immoo maaltu ishii dhorkee galuu kana kan jedhamu hin danda'amu. Namni wanti isa dhorku waa hedduu jira. Siniif galee. Namni dhimma mataasaa qaba. Yeroo kam akka galu, yeroo kam akka gaa'ela ijaarrachuu danda'u, yeroo kam akka gaa'elatti seenuu qabu, yeroo kam akka jaarsa isaa wajjin jaarsaaf jaartii wal argachuu danda'a. Kuni dhimma dhuunfaa keenyaati malee dhimma hawaasaa miti. Kanaaf maaltu ishii dhorkee maaliif hin galtu galuu qabdi. Wanti galuu na dhorku dirqama maallaqa qofa miti. Siniif galee wanni hedduun jiraachuu danda'a. Kanaadhaaf jenna waan kana asumatti akka naa dhaabdanii isiniin jedha please ani